مالي في ورا أبدا جنان إنه سوى باجرا مالي جنان هجم نعم أنت هذا سين جتتي مريض نعم أنت جتتي قافته جنان إيه سيا منا جتشا مرة جتشا كسي تو كدبر فمجرا وإني كسي سوني يسي ولا لهم مملي يوتو ولا ليه ولين كله قالوا متي وان كان يودن دامي يسي سانغباسني ومتا فوت يوكا دي فما قافتشيسو يوكا نكاي نمني لامو برم سرا فودا يوغو داني بري دجدي يادا لك يا مالي نديس كم ولا غير بورو نمني كم يونيتي في جارسي يو ولا منتي وليني كيسو نو مراكو تاجرا ما يو كان كاتبيتا اتي سير كيتي كيتي وراباتي يو اتي وانا يت نمني اكمي ولا ماني ولي غتي ولي وانتا كو يو جراتشو دندا جرو في اكمي وفتشو دندا كجر وانجر مو يادون كين يادون برباچي سارا نما كان فكين اكني لمو نمني فكين رامفور ان يو سو كبني روجتا من يالا كيتي غمد لمو وانا كان غان غدين باو كيساتو ابا مناتي فادا مناتا وانا كان غباون ساني باينا مغدسيسا isi san gabbasanii irratti dhiichanii cinkanii boqochanii gabbaasaniitiin maaliif sababni ati kana waan kana dalaydeef jara lamaan malee nama akkasii ergaan keenya galatoomi Adam kiyya wanni guddaan kan nuti iska jirru asirratti waan takka waan gochuu qabdanii sirri naamana sirri dhageeffadha laalamma eenyuunu ganda fiini fedha eenyuunu waan gaarii ganda isaatiin fedha sawgaa rabbiin isin hin jaan garuu ganda caalaa gosa caalaa dhugaa fedha haqa fedha yoo dhugaa fi haqa feete ganda kee deebitee feeta dhugaa fi haqa caalaa yoo ganda kee feete garuu dhugaa fi haqa jibbitee namummaa irraa baata kana akkasiin naa qabadha asirratti wanni guddaan anamma waan gandummaaf osoo hin taane arsiidha beektaa anamma arsiidha akka kiyyatti garuu wanti ani yaade abbaa fedhe ta'e arsii ta'e jinnii ta'e jaankaa ta'e kanatti namanu akka kiyyatti maaliif amma wanni guddaan Adam kiyya wanni guddaan eenyu yoo ta'e jaarsaa fi jaartiidhaa miti namoonni jaarsaa fi jaartiin ta'in waan kana oli akka waliin godhaa jiran asirratti argaa oolla. Gabaabumatti ergaan keenya guddaan murtiin bakkitti waan kana godhee fi namni inni waan kana waliin godhee jaartiin har'aa qabu bara waliin jiraatan bara wal jaalatan ta'uunsaa waan gaariidha. Amma qaamonni tokko harargee keessaa fiinxaaliyyoonni hedduun karaa mormor kanaa fi karaa abbaay kanaa fi karaa maal kana jee namni guutuun itti wal wanta godhu waa'ee murtii akka malee qabatee warri akka waan sheexaanummaa akka waan shallummaa isaatti akka waan baalagummaa isaatti qabatee qeeyaani ture jira. Walumaa galatti baga gandaa dhabdanii baga lafatti haftan maaliif haadha manaa wajjin namni kanaa olii godha haadha manaa naman ta'e wajjinuu kanaa olii godha gabaabumatti murtiin amma qulqulluu dhagee nama naan warra gandaa san gootanii horiyaa turtaniinis ni kasaartan malee negatiivili poozitiiv takka illee irraan arganne because shallummaa fi baalagummaa fi sharmuutummaadhaaf namni karaa bee qaama isaa wanta godhuu fi jireenya jaalalaa haadha manaa wajjin jiraatan godhuun adda adda. Kanammoo murtiin diina isaa maqaa nu dha'uu qaba. Ilaaha obboleettiin teenya intalti warra Arsii dumaashiin teenya tamma hiikamtee jirtu jechuudha. Gabbaatee yoo waan kana dhugumaan gootee jiraatte uummata dhiifama gaafachuu fi murtiis dhiifama gaafachuu qabdi. Yoo waan kana ammoo hiriyaan si akkasiin gattan hiriyaan jawala keessaa galaa fuute. Yoo namni maallaqa kafalee fi diinonni finxaaleeyyiin murtii guutuu ta'an argee fi Arsii maadheeffatte tun isii sobdee harkaa baafte abbaa san nuu qoosuu danda'u irra jira. Qabsoon keenya guddaan ilaam irratti. Ilaam waan kana gooteetti yoo ta'e dhiifama gaafachuu. Hin goone yoo ta'e as baatee dubbachuu. Goote yoo ta'e ammoo maalii fi eenyuuf akkasiin goote maqaa namoota inni nu yaamtee diinota murtiitii fi warra wal salphisuu barbaadu nama wal cabsuu barbaadu kana baruu nurra jira. Wanni guddaan nuti barbaadnu kana galatooma. Biyya damma isin jette kana afaan ittiin qabaa gaafii gaafachuuf yaadni wal adda beekte bakka takkitti tana sirreessiif. Sirreessiif nuti gandarraa haasa'uutiin jiru waakkachuun wanta akka isiin dhuftee miidiyaa kanarra dhuftee dhaabbattee feesbuukaan haa ta'u fadhu tiktaakiin haasa'u dhaabbattee waan kana waakkachuu qabdi anaa miti haa jettu malee nuti qaama lammaffaarraa gaa deebisaa takka illee hin eeggannu. Piliis dhiifamaa wajjin. Si qulqulleessuun jedhuun kun hedduu gaarii miti. Ani immoo tokko faalaa miti yoo waan isin haasa'u jirtu FB Ilaaham ka duraanii murtii guutuu qaba tokkoffaa. Lammaffaa Ilaahamiin amma feesbuuka kameeratti kana itti kaja'u gaafiidha. Lammaffaa irratti yoo feesbuuka duraanii kan nuti beeknu jiraal san hin taane feesbuukiin amma dhufe yoo isin fiidiyoon as baatee hin dubbanne isii ta'uu akkamiin beekna barreeffama barraa'eef. Jechuun FB'n guddaan orjinaaliin Oromoon ittiin isii beeku kan murtii guutuu isii ittiin feemasa godhe sun murtii harka jiratan hin jette misiraadha. FB'n isin fayyadamtu haara yoo taate barreessuu sii qofaan dhugaa goonee ni fudhanna. Hamma isin fiidiyoo waraabdee fiidiyoo fuula siitiif sagalee siin agarratti misira asirra maal jettame? Inni dhufti kaan dhufaa jettee bar. Ay waayee nuuf ilaala akkana goosha amma walii galee haadhatii akkana barbaada. Ati isii bira dhaabbattee isii ragaa qabu caalaa isiin nama jiru nama lubbuun jiru waan kana ifi ganda sirraa buuftee abbaa waan kana lafa kaa'uu danda'utu irra wayyaadha. Asirratti waliin qabsoo kun irra wayyuu deemsa laatiyya. Ammallee yaada qaba. Jara keenya yoo namni walitti waa balleesse gara gandaatti fiigina.
ijoolleen kun gaafa ol jaalatanii gaafa ol fuudhani gosa ofiitiin hin mari'anne warra ofiitiin hin mari'anne siigalee. Maal gaafsan arsii farargee wal fuudhe jennee waliin faarsinee miidiyaa hundarratti interviyuu goonee harargee fi arsii walitti ol qabaan ture ifti. Maal gaafa rakkoo kana balleessina. Balleessan naqee harargee maqaa balleessuu qaba harargee sila murtii guutuu tokkicha. Waan akkasii. Ammas ban nuti arsii jechaan jirru sister wanta qawwasi galuu qabu dhalaan arsii baala geedha fiidoo nama waraabdi fiidoo nama gabaaf tajaan jiru barnooti maal taateet. Injenne jechuun isin teenyu bakka mucaan jetteef sin jiraara amma mucaan suni gara gandaatti fiiginaan jetta waa'ee gandaa hin dubbanne gara gandaa hin barbaadoon ammallee duraallee gara gandaaf fedhe. Ammallee gandadha inni nuti ilaam qofa haasoo nama rakkoon ta'e ilaami malee rakkoo arsii miti nuti akkasii ta'e ilaam garuu yoo rakkoo ta'e ifumaa jala idee namni tokko gaafa ganda qabu gaafa gosa qabu rakkoon amma sittiin mala sister nuti Oromoodha miti Oromoon yoo dhiiga wal dhangalaase yoo lafee wal cabse yoo iyya wal beese gumaa jira. Gumaan dabbal cabse gumaan dabbal balleesse gosa xiyyaa kafala. Kana jechuun maa inni ifis miidhee gosa xiyyaallee miidheera. Amma namni keenya gaafa namni tokko hammaate gaafa namni tokko rakkoo qabaate gosa xiyyiin ceenaa kunnuu miti uja lakki yoo sabboonaa ta'e jooriin dhaadachaa yoo sabboonaa taate Harargeen faranjiidha harargeen filimsiidha sila deemte Disra konga budisi. Disra konga buan komentin yaada namaati abbaa fedhan fedhaasu wanta kana sirriitti naman amma joor Muhammad nama arsiiti nama Oromooti ililliin dumaashi intalan takhannineef yoo ililli waan gaarii dalageen harargeen ittiin boonnee gaafa isin rakkoo takka uumte lakki gosatti hin galchina nutti jaran akkasii miti bara waan gaarii qofaan dhaadannee waan hamaa eegsuun gaarii miti hamaas gaariis fudhannee hamaa keenya sirreessuun nurra jiraata malee sinigallee amma ilaa yoo ati harka cabsite yoo dhiiga namaa dhangalaafte gosateerra hasaaraa fidde gosateetti rakkoo fidde gosa gumaa namaa kafala gosa dhiigatti balleessisan kafala waan ta'eef siigalee gaarii qofa gosa teenya godhannee hamaa yoo gosa teenya irraa fageessine sirrii miti walumaa galatti akka namaatti yoo yaadne wanti godhame sirrii miti akka biraatti immoo deebisne namni arsii keessaa bahee maqaa isaatiif maqaa gansaatiin wanti kun ni tuqanii balleessa ka jiru warra eenyuun irra walii gala kana ammoo goote mongoone warri isii bira dhaabbatanii hin goone jechaa jirtan itti gortanittu amma isiin abbaatee fiidoo akka murtii waraabdee haasoitti anaa miti jettee kakatutti isii miti jettee dhuftee ta'e isii jite atti namummaa hin qabne nama dhugaa hin beekne nama gosa qofa fiiganta qofa qabatee ce'u ta'uu kan kee ifuma argaa firra baay'arte waan kana irraa fagaannu sana akkasitti hubadhaati misala waan biraa waan jettuu qabattuu dandeessa Adam faa jira nama guddaa dubbachuu dandeessa. Wallahi ada bareedaarra jirtanii namni gorfamuu qaba nama gorsaa namni gorfamuu qaba namni keenya waa hedduu qabna waan silaa hojjechuu qabnu waan jiruu fi barumsa amma waa'ee digital marketing waa'ee waan amma ijoolleen dhiyoo tana gabbaastee namni silaa irra hojjennee barachuu qabnu waan kana irratti osoo xiyyeeffannee hedduu nama barbaachisa waan dimnaanii fi eenyuun deemaniin tokko hedduu nama barbaachisaa yoo danda'amee jedhe chaansii kanaan argannu. Adam kiyya barii. Adam kiyya bari no Adam wanni hundinuu dhaggeeffatu amma yaa naagala isuma kee kana gajjabeessu fedhe tanisi isuma kee kana gajjabeessu fedhe maaliif biyya takka keessatti yoo nagaan jiraate baratta yoo nagaan jiraate hojjetta yoo nagaan jiraate obbaatee galta osoo nagaan hin jiraanne waan takka illee godhuu dandeessu amma karaa qaroomuutti karaa teekinooloojiitti karaa barnoota adda addaatti ce'uudhaaf yoo waliigaltee fi jaalalaa fi qulqullinni jiraateedha jechuun ilma namaa ni beekta gaa ilmi namaa barnoota caalaa teekinooloojii caalaa waan akkana sana jaalata ammoo osoo ati barnootaa fi teknologi takkan mana berarti ati sini nas tahu nas tahu duro mal guru kamne duro badi girtu sana wasa kuma girtu sana kulkulle sini elli kun kar teknologi khara bernota khara qaruma takkan ni godu da unro jirata male osora gena unti jiru namni rakkina kana fedha malee waan sanuun siree goon jiru siigalee rakkina kana balleessinee kan sanii yoo danda'u wayyu sun sirri beekta osoo naanillee wanni jechuu barbaadee osoo waan amma akkasiisanitti waan addunyaan keessa jirtu kana osoo quba qabaanne wallahi nuyi waan kana ajandaa godhannee jiruu godhanneetti namni wannan jedhu amma deemaatii dhaggeeffadha boo maamme koy Adam koy maamme amma nuti waan takka barbaanne amma warri mormor waan kana keessa harkanii qabu maamme yoo deemiti amma namni ishisma yoo lakkoofsi haa ta'u FBC haa ta'u ilham nu yaama namni qabdannaa erga maamme fi serga afaan keenya dhaggeeffadha maamme fi serga afaan keenya dhaggeeffadha gabbaaf naa jechuudha ilaami wajjin boo maamme kam jetta lakkoofsi nu kannaa takka ammoo FBC waan isin fayyadamtu nu kannaa TikTok yoo qabaatte immoo natti ergaan isa dhugaa rabbiiti amma eenyuma keessa jira hajuu barbaanna amma nuti barin beekamoo iyyuu amma fakkeenyaaf ati silkii matana iyyuu Adam kiyya bari amma beektaa ilmi namaa kuni duniyaan ilma namaa hunda bitti haadhaa fi abbaa wal garagalchiti obboleettii wal garagalchiti dhalli namaa ka fayyaa qabu ka tartiiba qabu osoo maallaqa neelin
osoon gowwoofamin osoon shawwadamin jireenya abbaa manaa wajjin qabaachaa ture addaan bahuudhaaf ganni baasaa qajaa'u sammuun nagaatiin fudhattu. Takkii maallaqa eelee si fakkaata, takkii ergama qaba si fakkaata. Jechuun namnummaan sammuun nagaa aadamu osoo nagaa qabu, osoo mirkaana qabu, osoo dalagattee bobbaa jirtu, osoo uumaas hin kabalamin, osoo uumaas hin sobamin, osoo namni jawwaala kee keessa uumaanatiin abbaa manaa keetii haadha manaa duraan wajjin ciisaa turte. Waan si ganni baaftaa qajaa'u riilii si liqinfamu. Ammoo yoo sobamte yoo maalli si kabalame yoo gowwoomte wanni ati hin goone hin jiru. Si galee kanaaf amma qaama ilaam duuba jiru qaama ilaam duuba waan kana godhe barbaanna. Intaloon tun intala sheekaati jee dabbaala geeffatu intaloon tun intala sheekaati masgida finfinnee siraachisa masgida guddaa. Wallahi dhugaadha. So walumaa galatti warri mormor maallaqa guddaa dhangalaasaniiti viidiyoo kana abbaan sheekate oomsime oomsi takkatti horan qallooti dubbiin siin galle bakka dubbiin bakka mormor tana jirti amma dubbiin mormor kana keessa jirtu dubbii jabaa jira si gale eega viidiyoo mucaa mormor mucaa qallaa gabbaa ta'een booda irratti viidiyoo kun dhufee jechuudha amma tiimni warra mormor kuni tiimni warra mormor kun dhageeffadhu tiimni warra mormor kuni viidiyoo murtii kana akka bahu yookaan akka wanna ta'u tiima warra mormor kaarargee kana keessa jiru jechuudha kaarargee kana keessa isuma ta'an kusumaan argee tana keessa jiru amma yooni warra mormor kana akkanatti na cal jennee dhiisne boruu maan tana haadhati yaafe abbaa kiyyalle fiduun oolan shakkiin qaba si galee warri mormor kun bada wallahi badaadha uummanni kun si galee kanaaf jara heenya qabsoofnee maan tana warra mormor kan akka taate dubbii ifaan ifattichi baasuun nurratti dirqamaa jechuudha itti aansuun lammaffirratti murtillee viidiyoo biraarra deebi'ee waraabee si galee isillee yookaan fadhu bilbilaan ta'ee fadhu isii wajjin ta'ee waliin gara tokko gara miidiyaa dhufanii ibsa bal'aa nuu kan nu danda'uudhaa turre jira ta'ee gaasilaayis rabbumaa tokko akkanan jee wanni lakka waan jiru jira murtee fida maaliif mucaa bareedaa diimaa maxxansitan murtee fida wanni jaanii fi akkasitti waakkataniif akkas ilaal waan bira jiru jira waan dalaga shoora ajaa'ibaa taphatanii jiranii fi akkasitti dila sammuu keessan na ayina uffas wooma fadhee ta'uu guruu waan kana akkas godhame amma hayni bee jira dabbal kan jettu takkaan sitti akkasitti akka obboleettii wallahi jala tooni baga dhugaa keenyallee kana nu baaste jaartiin jaartii sirraa maruun dabdu gaafa jaartii isaati tokko na godhe wallahi Habere dapat pun jati saat tiga belas. Assalamualaikum. Ilhamin beitu ati enjuda. Ilham ni ber. Oh mani ilhamin beitu ati. Eda ilham jati saat. Ayya ilham waggaa meeqa wajjin jiranii miidiyaa hundarratti interview godhanii gaafa sabboontu ammadi miidiyaa sanarra ooftoota kan beektu ati waliin. Dhageega isiin tuni ijoollee teenya. Ijoollee Arsiiti. Ijoollee Oromooti. Eenyu melmaan talaateera feenyaati. Akkasii. Ayyee kanuma taan hin ta'in ayyee duraan. Amma murtii guutuu viidiyoo kana warra mormorii dhageeffadhu. Sun niin beeka. Nama dhufee niin beeka. Oomanii nama dhufeeti maammi aanaa galchaati. Oomanii maaltu jirani beektaa? Ayyee na galchime. Murtii guutuutu viidiyoo takka daqiiqaa afurii anis poostii godheen jiraati as galga seenaa sheer godhaa. Viidiyoo daqiiqaa afurii waraabee dhufee haasee. Dhageeffadhu naas hima. Takkitii tun kiyoo muti qabadhu kan gafuuti. Ijoollee daa'ima maammi nama gara jira. Dhageeffadhu amma viidiyoo waraabee gurbaani. Ani viidiyoon kun viidiyoo waggaa lama duraati. Ayyee. Awwa qalli tokkoon. Viidiyoo amal lama duraati ayyee. Akkas taanaan eenyu bira viidiyoon kun dhaqee wanni amal lama arrabe. Dhageeffadhu sitti hima. Oomanii maammi yoo siraa galchaafi. Viidiyoo waggaa lama duraati. Viidiyoo waggaa lama duraa kuni ijji maatii fi anaaf jaartii tiyya jidduu waan ture. Inni jaartii tiyya bira jira. Jechuun walumaa galatti fiidichi viidiyoo waggaa lamaan dura jaartii bira dalagame. Takkaa'u jaartitti ergamee harka jaartii jiru. Akka ta'e murtii guutuu viidiyoo daqiiqaa biraa ta'e keessatti himee jira. Fagoo jiru waan akkasii nama agarsiisaa nu garsiisatiin oolaati ayyee. Eeyyuma tokko kana naa qabadhu. Lammaffaadhatti murtiin kan inni haasee waan jee qabsoon naa fi ati walitti eegallee hin xumuramne qabsoo karaa harayaati walitti gabbaanaa kana beellamaan siseen akka jiru kaasee jira. Tokko kana jaartiidhaan jee fi annamanni jeen allaawalam qabsoon nuti eegallee hin xumuramne diinonni kiyya kaa ammaan dura jaartiin itti warra mormorii abood laal dabbal dhageeffadhu namni naa laal eegate murtiin dhimma lakkatee ture siin jee laal dabbal Okay, ofi dabbal itti ofi jee Viidiyoon ni jira viidiyoo tun dandeenya gabaabumatti viidiyoo waggaa lamaan dura haadha mana kiyyaa bira ture
sababa naa isiin adda baane waliin jirruuf ani waa'ee isa takkaa gabbee dubbachuu illee hin barbaanne har'a ammoo sababa viidiyoo kanatti maqaa si kaasuu barbaada. Viidiyoon kun waggaa lamaan dura isii bira ture. Viidiyoo santu har'a gabbee viidiyoon kun viidiyoo baalagummaa sharmutummaadhaaf osoo olii gaddeemu dubartii biraa wajjin janaajana keessatti ergame kan taane asiin ergaa dabarsee jira. Lammaffaa irratti qabsoon dhaabbatee eegaleen viidiyoo addallaa wajjin haasoo ture moo viidiyoo mucaa yaachuu ture? Dhaggeeffatu sitti ni mujjira dhaggeeffatu gaati. Gurbaan viidiyoo kallattiidhaan waraabee kan inni haasee. Gabaabumatti viidiyoon kun inni haa waraabu isiin haa waraabdu viidiyoon waraabamuu isaa viidiyoon tasaa ta'uu isaa murtiin hin waakkanne. Ammoo viidiyoon kun hatti waraabame kan inni bira jiru jaartii bira akka inni jiru inni hin waakkanne. Haa ta'u garuu jaartiin tun diina isaa kan inni itti qabsaa jiru warra asiin dura isa ajjeesuuf isa balleessuudhaaf qabsaa turan sanii wajjin walii galtee waan kana akka inni baheedha amma murtiin kan inni haase. Kanarratti qabsoon dhaabbatee eegaleen xumuramne gama fuulduraatti qabsoo karaa ariyaatti walii gabbaan wal agarra ani akka feeteedha. Nama profaayila amantii qabu miti, nama profaayila gosaa qabu miti, akka feeteen nama namarraa hin dalagne, nama dhageenye, nama ittiin bulu, jireenya kiyya keessa namni kana qabu barbaadu, ani nama ifi beekatu. Sababaan itti jibbamuufis kanuma, bara 2020 takka irraan 2020tti nama baay'een addunyaa bahee, waa'ee duuqa isaan bahee har'a asiin gahee. Warri fooloo na godhee asiin nagee fi guddina kaarraattis jaalattee osoo hin taane dalagaa xiyyaa fi hojii xiyyaa fi mul'ata kiyya fi gurgurattiin isin goosise kajoo kan inni haasee. Walumaa galatti murtiini diina akka inni qabu diina bara dheeraa isarra qabsaa isa balleessuuf isa ajjeesuuf isa xureessuudhaaf qabsaa ture akka jiru beekamaadha. Viidiyoon ammoo itti maatii akka ta'e beekamaadha. Diigamuu maatiirra dhaabbatee viidiyoon kun akka inni gabbeedha inni haase. Ergaan guddaan nuti asirraa fudhannu murtiin kashlabbee janaajinee viidiyoo dhalate ergee dhalaan isa gabbaasti osoo hin taane fedhii haadha manaa guutuu fi bara waliin jireenya jaalalaa keessatti haadha manaa wajjin dogoggorri akka jiru dogoggorri sun ammoo diigamuudhaan aarii diigamuu bultisaniitiin inaaffaa diigamuu bultisaniitiin diinonni murtiidhaa deebi'anii eega inni isii bitanii waan kana isii harkaa baasan kan jedhu murtiin lafa kaa'ee jira. Ergaan keenya guddaan amma asirratti ilhaam intalti tokko mandoo intalti warra adeera keenya badii kana ifmaatti yaaddee abbaa manaa wajjin nyaattee dhugee wajjin ciifte san galatti hunda irraanfattee deebitee ifmaatti yaaddee gootee osoo sammuu fayyaa qabu tokko kana yoo gootee titee inni kun badiidha badii sii murtiif oromoos dhiifama gaafachuu qabdi kaja'uudha. Lammaffaa irratti diinonni murtiin sodaatuu fi diinonni murtiin maqaa isaanii yaamu sun diinonni murtiin maqaa isaanii yaamu sun yoo isiidhaaf kafalan yoo isii soban takki ammoo hiriyaan sii yoo jawwaala sii keessa isii shawwaddee viidiyoo kana akka tasaa agartee fuutee waan kana gabbaafte abbaa waan kana godhe isii haa ta'u qaama isii duuba lafa nuu kaa'uu qabdi. Salphinni murtii xiqqeenyi ijoollee xixiqqaa xiqqeenyi nama namaatii miti. Murtiin nama guddaa Oromoon abdii irraa qabdu mucaa qaxalee ol guddataa gatii ta'eef waa'een isaa dhagahamuu qaba mirgisaa dhugaan isaa bahuu qaba kaja'u agantaa godhanneeti kan raasaa jirru oomani kiyyoobatti nama fakkaata galatoon. Oomani